jiru kun afran qalloo seenaati malee afran qalloo muuvimentii fi afran qalloo hawwisootii miti. Afran qalloo kuni ala tokko ala jechuudha afran keessaa ala 12 qaba. Alaa kun kan isin dhibu bakka lama addaan qoodama. Dullachaa fi galacha qaba. Yeroo hedduu seenaa keessatti gaadii jira waan hedduutti hin gammanne yeroo hedduu dhanquu tana isiin seenaa keessa hedduu barbaachisaallee yoo taate bakka gariitti itti namni hin gammanne agarta. Anyways ala 12 galachaa fi dullachaa baabbilee 5 daga 3 oboraan 4 sadeen dagaa noolee fi ittiin isinii dhufa sadeen dagaati. Daga 3 jaarsoodha jaarsoon 6 nooleen 3 huume 3 waa'ee faayidaa waan kana lakkaa'uudha. Oromoon dur haga abbu torba geessutti waliin fuutu barbaachisaadha jechuudha. Dhaloota beekuun barbaachisaadha. Ammallee hiddi dhaloota Oromoo kuni yeroo hawaasa keessa jijjiiramni tokko dhufe namatti hima. Fakkeenyaaf amma yoo if lakkooytan hedduun keessan abbu 3 booda maqaa Oromootti deebitu. Maqaa Oromoo deebuu qofa osoo hin tahin irra guddaan karaa bahaa kaniin qoradhe yookiin Usmaan yookiin Umar warra popular ta'e gartee asaabota jechuudha. Isaanitti deebi'eeti achi boodaan Oromoo deebi'a. Hedduu isin ajaa'ibsa. Could tell us when the mass conversion, okay, dhiifama naa godhaadha. Ingilifaaniin barreesse. Yeroo hawaasni guddinaan jijjiiramni tokko keessa dhufe jeen jira. Hawaasummaa bulchiinsaa fi sirna isaan geggeessan keessatti sirni dhaloota Oromoo hedduudha. Faayidaa qaba. Gosti hoo gosa tana amma buttuu fakkeessanii sababa hedduudhaaf gosa himachuun hamtuu ajaan malee gosti dur mallattoo boonaati, mallattoo kabajaati, mallattootti waliin beekuuti. Oromoon waggaa walitti dhufte ati gostamsiin jetti gosa kee yoo himatin ati diina jechuudha. Gosa kee beekuu qabda, lakkaa'uu qabda. Yeroo kana kasii qalanii, si nyaachisanii, si teessisanii gosa himatan. Jechuun abaluun na bira dhufe jedhanii galata walii ooluu ittiin dhaadatan jechuudha. Gosti yeroo garii hiree namaa kennanii namarraa fudhataniisi. Gosti sirna cimaa hawaasaan itti geggeessaa turanii. Gosti heeraa fi mambultiis qabdi. Jechuun kaawunsilii mataa isiitis qabdi, heeraas qabdi, ammallee akkasumatti hayyuu qabdi gostini. Gumaadhaaf gosti hagam takka haga barbaachiftu hedduun keenya ni beekna jeetiin amanaa. Waa'ee Islaamummaa akkuma Dr. Muhammad Al-Tuqanillee beeku yeroo dheeraa dura bara dheeraadhaaf gaafa abaadirfaarraa jalqabii gaafa asaabotaarraa jalqabii gaafa hijiraarraa jalqabii jechuun Islaamummaa wajji wal qunnamtii qaba karaan kuni. Haa ta'u bal'inaan namni Islaamummaa ka fudhate yeroo kana wanni tokko immoo wanni dagatamuu hin qabne warri Ijiptii Islaamummaa akka siyaasaatti itti fayyadamanii fakkeenyaaf sababa Oromoo jechi jiru kun waaqeffataa irraa wal dha'eef jecha namni yeroo Ijiptii jiru san namni Oromoo jeef hin yaamu. Warri naannoo isaan dhuunfatan reefu Dr. Muhammad dubbatee ture kiiloomeetira 40 magaalaa Hararirraa dhuunfatee bulche malee warri Misraa fi Turkii waliin jechuun tarkoo Ijipshaa warri jaaniin kiiloomeetira 40 oli hin bulchine. Fakkeenya amma burqaa ol yoo kuttan hirnaa ol yoo kuttan damiina garaada wanni akkanaa kun hedduu hin jiru. Sababni isaatis lafuma isaan effectively bulchanii lafa kana keessatti Oromoo jettee fi yaamtu bakka sanii maaliif hin jaan bareentumaa reefu jeesan bareentuma xabboo amma manguddoo yoo gaafatte gaafa bareentuma xabboo siin jaan seenaan qabanii akkasi beeytaa jechuu gaafni sun gaafa warri tarkoo Ijipshaan akka isaan dubbanne isaan godhe. Kanarraa kan ka'e humnalleen itti deemanii Islaamummaa akka fudhatan godhanii turanii sababa sanii fi salaata maaree jaanii waan akkasii
hawaasa keessa itti ture. Garaadaa fi damiinota dirqama kennanii isaan ummata tumuudhaan kanarraa kan ka'e impireeshina hamaan akka yeroo san jiraatullee godhanii jiran. Waan tokko wanni ni si yaadachiisuu barbaadu yoggaa seenaa dubbannu waan jaalannu qofa hin dubbannu. Keessaawuu an akka akaadamik frontii raayeen xiqqishoo garasiiniin approach godhe waan kana. Kanaaf waan tokko seenaa Oromoo keessatti wanni itti gammaduulleen nun barbaachifne yoo jiraate dhiifama naa godhaa. Akkaan an dubbisee fi akka manguddoonni himtetti waan hin himaa jiruuf. Afran Qalloo wanni guddaan beekamuun kan biroo wadaaja. Wadaanyi kun walitti qabamanii waaqa kadhachuudha. Wadaanyi yeroo hunda wareegaan jalqabaa. Wareegni kun haga kismadaal muruu, kismadaal jechuun qixxaa muruu jechuudha. Achirraa ka'ee re'ee qaluu, takkaa utumaalee isa qaluu, horma qaluu hagasitti deema jechuudha. Wadaanyi gosa lama qabaa. Wadaaja ummataatii fi wadaaja dhuunfaa qabaa. Wadaanyi ummataa kuni warra geggeessu afur qaba. Kunilleen afuruma qabaa. Harawaaca jaaniini. Harawaanyi kun waa dhiyeessu wadaajaaf. Warra waa dhiyeessuun harawaaca jaaniini. Achi boodaan raabsaa jira. Raabsaan kataa'ee hiru. Raabsaa bitaa mirga bulee fi katabeetu jira. Ani gaagaafas katabaa turee fi katabaa turuu dabasaan beeku malee hiraat ture. Katabee fi buleen raabsaa maddi taa'u. Akkasuma ka dhuunfaatu jira. Wadaaja ati mana keetii godhattu. Wadaanyi ati mana keetii godhattu kun harawaaca akkasuma qaba. Raabsaanis akkasuma jira. Garuu agabaaraa fi agabaartichaa fi agabaartittii jira. Haadha manaatii fi abbaa manaatu warra eeyibaas fudhatee onna jiru jechuudha.